balbalaa boroo dhabuudha jedha Oromoon. Namni nama malee jiraachuun hin danda'amu. Garuu hoo bakka uumaa namni oksijiinii miti. Oksijiinii yoo sirraa garba'ee gara yoo sirraa adda bahee oksijiiniidha yoo adda baatee jiraachuu hin dandeettu. Garuu namarraa adda baatee jiraachuu hin dandeettu. Naamani dhugaa sitti maal? Bakka ana akkanatti afaan haasa'u kunis as keessaa bunaanii nama haasofsiisa. Dhugaa sitti maal? Maayidhaa fi namni nama malee jiraatu hin beeku. Likkii kan kee beeki bakka. Muddamuu osoo hin taane, jarjaruu osoo hin taane, jaalala jechuudha. Zabara yeroo kammaa kanatti argaa jirtan sooshaal miidiyaas fayyadamtu marti keessanuu darbii garuu darbii tokko jiraachuu danda'a namni jaalala dhugaatiif si barbaadu. Innaa akkasuma dammootuyyuu masitti fakkaata. Irra baay'een isaanii harki 90 warra bu'aaf si barbaadu. Gaafa qabaatte mucaadha xiqqishoodhaati hunda si dhungata hanga feete ta'e bakka. Gaafa harka duwwaa taate waggaa furii harka duwwaa taate nikaa mee darbii isa nikaa jedhamu sani ofii isaatis hidhachuu danda'a. Garuu yoo ati mana lafa hin qabaatini barbaachi kan kee hir'ataa deema. Harka kee irraa mallaqa qabaatuu qabdu. Kabaja inni tokkoffaan yoo tokkoffaa kabaja kan kee dhabde waa qabaate taanaan isa eenyu bira kabajamtee jiraatta. Dursi siif kennama bakka dhugaasitti maal dursi siif kennama. Harkaan taphtaa koraa jirtawi. Dursi siif kennama. Maaliidhaaf hin qabda qabaattuudha bakka si jalaa godhan koottuu nu taa'ii siin jedhani gaafa harka duwwaa taate ati wantuma fedhe isoo 200 harkatti qabattee galtee gaafa ji'a 2 geessuuf fixxee jirta. Hojiin hin beektaatis. Gaafa ji'a 2 geessuuf fixxee jirta kabajaan qabdu. Kanaaf waa sadii hin dhabinaa ijoolleen keenya kan mana madaamii taatanii biyya ormaa hojjetaa jirtanii warroonni batalay yaani ijoollee biyya arabaa jiraniif kuwwani yoo biyyoota Awurooppaa keessa akka fedhan ta'uu danda'ani as deebi'uun baay'een jiru. Suniin akka ta'uu danda'an mallaqni san argamaa jetti. Batalay ijoolleen biyya arabaa waggaa 4 gaafa geessuutti ofii kan keetis salachaa biyya armaa taa'uun maaliif atis qaamaan guddachaa deemtaa akkasuma dammoo namaa waliin jireenya si feessisaa. Yoo harka qullaa taate dammoo waggaa tokko maatii qarqaarte waggaa lammataa yoo atini esoma akkas jettu batalay waggaa tokko dabarraan biyya ormaa kun akkatti fiiguu hin beeknan marti kennaayyuu. Kana waan ta'eef sadii hin dhabinaa sadii dhabuun balbalaa boroo dhabuudha jedhe Oromoon. Akkasuma yeroo baay'ee hin argitanii bakka jecha dhugaa akka waan ofii aanini hawwiin waan fattanamte deebii hangaafii sirraan qabaa hawwii dhugaatti akka nama tokkotti keessaan viidiyoo kee arguu dandeetta fooloonaa deebisii sin gaafadha. Fattanamtee bira tartee wayii natti fakkaata bakka jireenya kana keessatti waa maraa argitee akka nama bira darbee wayiitti dubbatti yeroo baay'ee hin argitan. Akkasuma ijoollee as biyya ormaa ta'anii biyyatti jaalataniifis akkasuma dammoo ijoollee harka duwwaa ta'anii isa shamarrarraa waa eeggataniif dhugaatitti dhiirri kamuuyyuu shamarrarraa hin nyaata malee inni bakka ga'uun. Garuu gaafa jalqabaa ergi si godha. Ufumaan keetti osoo manni sin gaafatiin maaliif arrabni isaa halkanii guyyaa sirratti hidhatee si haasofsiisa halkan guutuu torbee tokkocha zalaaqis waliin haasa'ee jennaan waan isarraa adda baateen jiraanne wayisitti fakkaata bakka. Garuu osoo akkasuma keessa kan kee ufaman siiftee lakkii uumaa nan fayyadu yeroo kanatti wanti na fayyadu ana wanta boruuti jettee asirra dhaabbattee osoo yaadde bakka guddaa wayii keessa namarraallee adda fagaattee nama siin taane hojjabaastee beekti. Inni sadaffamaan sitti fakkaata beekaa biyya ormaa kana keessatti atiin ofii kan keetii ofiif malee namaaf yoo jiraatte har'allee borullee harka duwwaadhaati. Gaafa qabaattee gad dhaabatte nama gargaaruun sirraa bareeda. Gaafa hin qabaanne si jibbamta malee homa taqqisa waggaa kunan biyya arabaa turtee galte diyaaspooraa waa sirra eegan gaafa garuu ati waa harkaa dhabde sima jibban deebisanii namni akkana garagalee si ilaalu. Maaliif dullatti biyya arabaa siin jiran hin beeknan nu marti nuyyuu kana. Kana waan ta'eef dammoo isin ijoolleen keenya baay'ee tokko ofii keessan irratti fos godha. Jijjiiruu irratti nama maatii keessan erga jalqaba waggaa tokko akkas jijjiirtanii achirraa of jijjiiruu irratti fokas godha. Nama jijjiiruudhaaf yeroo hin qabaatina. Yeroo ofii keessaniif yeroo laadha. Akkasuma gana yoontuu jedhu silaa baay'eedha. Kanaaf jajjabaadhaa isin hin jedhan akka nama tokkootti akka dhiira tokkootti hin shawwadamaa jirtanii. Ijoollee baay'een argaa jira sadaffaa yoo torbee 2-3 haasofsiiftanii yoo nama san paarsentii muraasa yoo ta'e malee viidiyoon inni sii dabalu waan biraa sirra barbaadeeti. Batallee ijoolleen biyya arabaa ta'anii jedhan kunniin irra baay'een isaanii hin beekna baala geedhamutti ijoolleen dhiira. Viidiyoodhaan sii dabalee miira keessuun siinsanii waa baay'ee haasa'anii gaafa jedhani kabaja kan kee dhabdaa gaafsan irraa innini harkatti si galfatee akka fedhe si godhuu danda'a. Asis sooshaal miidiyaa fayyadamta. Sooshaal miidiyaa fayyadamtu kana
akkasittiin fayyadamnetti fayyadami bakka wantati gochuu qabdu. Inni lammataa yeroo kan keetti fayyadaman kanuma isin jechuu barbaada. Galatooma naa jiraadhaa isin yeroo kamuyyuu isin faanaan jira. Akka nama tokko ta'anillee nama waan haasa'u kana jijjiiruu rabbinaa taasisu rabbinaaf kadhaa isin jedha. Galatooma waan dhaggeeffataniif guddaan kanuma isin jedha akka yaada obboleessa tokkootti ijoolleen keenya kan mana madaamii hawwii guddaa galatoomii yaada gaarii irra duubatti hin deebiniitti jabaaduu nama keenya jajjabeessuu irratti jira. Shamarran keenya yoo asirraa waan baranne ofii doofaa ta'an malee homaati nama wayii itti himta malee itti niitu. Kanaaf haga sirra jiru haga dirqama namummaa dirqama oromummaa dirqama shamarummaa tokko bakka dubartummaa tokko fayyadtee jirtaati seenaadha siif. Maaliif wanti ati sooshaal miidiyaa irratti maxxansite ati lubbuun kan kee badullee hin badu. Dhaloonni dhufaa darbaan achirratti ilaala. Sooshaal miidiyaa akkuma takka wanta ati badaas bosottee mishaas bosottee gariin dhiyeessu sooshaal miidiyaan. Maaliif takka qabate bakka yoo ati ofii kan keessatti balleessite iyyuu nama muraasa biratti hafuu danda'a. Kanaaf sooshaal miidiyaan keetiin erga nama qarqaaraa jiraatte duuba hin deebin abbaan fedhe waan fedhe siinaa jiru siin jechuu danda'ama. Addunyaa damtee dhuftee bangaalee kaan kan wanta haasamu baay'eetu jira. Jecha namaaf duuba deebitee ilaaleen. Kaayyoon keetii fuula deemaa jirtaa miti itti fufi guyyaadhaan waan haaraa bakka waan haaraa dhaloota kanaaf dabarsitee jennaan dhugaa nama meeqatu sirraa jijjiirame hawwii siin jedha. Amma kunoo dhugaa kabajaa guddaa nama biratti qabda. Maaliif dhiira birattis dhabdu shamara birattis qabda. Kana shamara birattis dhabdu rabbi biratti qabda waaqayyo biraa qabda bakka ati walumaa galatti. Si galaa miti maaliif hardhaan kana akkuma Dr. Abiy jedhe dhaloonni hadhaa hin booya dhaloonni boruu immoo na eebbisaa jedhe. Akkasuma immoo dhiirrisi foggora gara galcheessi galabbatee sirraa haasa'uu danda'a dheera. Garuu shamarran keenya warroonni badii irraa bitaman si galatoonfatu bakka wal fakkaataa rabbi ilaali. Dhaloonni hadhaa hin booya dhaloonni hadhaa dhaloonni boruu dammoo tuna galateeffataa jedhe. Akkasuma immoo dhiirrisi haa arrabsu shamarratti galatoonfatani. Maaliif rakkoo irraa horaniiranii arganiirani. Kana waan ta'eef ati fuuldurani deemsi kan kee gara fuulduraa haa ta'u siin jedha. Galatoomii ani tanuu siin jechuu barbaada si dinqisiifadha akka dhugaa nama tokkootti. Boolonaa deebisii yaada baay'een qaba. Yoo waan si gaafadhus nan qaba. Yoo yeroo qabaatti yoo nama hin qabaanne seenaa jaalallee tan duraan yoo itti mun barbaada ture yoo garuu yaani amma baay'een haasa'e. Guyyaa biraa dhufuu dandeessa. Akkasii yeroo qabaatti tole naan jedhee yeroo hin qabaanne sirraan bu'aa yoo taa'es dhaggeeffadhes natti tola. Sa'aatii biraas dhuftee haasa'uu dandeessa rakkoon qabu. Nasnaa jajjabeessaa akka nama irraattifame yaani nama miidhuu irraa akka fagaadhu rabbinaaf kadhaanaafis. Nama gaariin ta'uun barbaada hanga rabbi lubbuudhaan na jiraachis nama gargaaruu barbaada yaani bakka hanga jiruun hanga beekumsa kiyyaatiin akkam jirtu. Ani yoo chaayinaa miidiyaa kana balleessirran kana fidduun itti baduun qabu waan akka eef nan beeka miidhame darbeera. Of course miidhame darbeera maaliif miidhame namni miidhame waa'ee miidhaarraa haasa'uu hin danda'u. Isa miidhametu keessa darbee dubbataa si galee waa'ee jaalalaa waa'ee argachuu dhabuurraallee waa'ee jaallatamuu jibbamuurraallee waan baay'ee gaaddeenyaarraa kaasee baay'ee fattanameera qormaata keessa galeera jechuudha. Biyya Arabaattis akkasuma. Kanaaf irraan barsiisaa yoo chaayinaan tiktookii kana balleessina argachuu dhiisuu dandeessu. Sagaleen kee baay'ee biratti hin dhaga'amne konnekshinii kedha ta'a malee yoo chaayinaan tiktookii kana hambiste immoo dhimmi kun guutuu sumarraan jira sinii jedha sinii galee kanaaf miyuutii godhe caaltuu baga nagaan dhufte wacii jira si bukkee miyuutii godhe. Akkam nagaan? Rabbii fagalatu nagaa koo sagaleen koo dhaga'amaan jiru. Nasir miyuutii godhe wacii si bira jira waan wacii wayii si bira jira waan miyuutii godhe.